Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktar 724 Fayyaan salphiin qabu fayyaan dhoksaan qabu. Namoonni baay'een dubbachuudhaaf kan saalfatan garuu immoo namoonni baay'een rakkoo isaa kan qaban waa'ee qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dadhabuu walii wajjin dubbanna. Biyya keenya keessatti illee baratame sex therapist kan jedhaman jiru. Kanumti dhibbi wal quunnamtii saalaa qofa irratti specialist godhanii ba'an jiru namoonni baay'een. Abbaa faatii avoid godhu wanta kana irratti dubbachuudhaaf. Egaa yeroo baay'ee fayyaa wal quunnamtii saalaa fayyaan wajjin wal qabata. Dhiyeenya kanaati immoo qaamni saalaa dhiiraan cabaa jette. Ka'uu dhiisuu isaa fayyaa cabuu isaa irraa kan isin jiran jiru. Namoonni yaalaa immoo dhufan badaasaa dhibee isaanii dubbatachuudhaaf daqiiqaa meeqa naannoo bakka sana jechuudha. Kan immoo si arrabsus jiraachuu danda'a. Egaa wanti nuti yommuu bira guddis baddee sin jedhanii guddis badii kanti arraban taanee si arrabsus jira. Mee qaamni saalaa dhiiraa ka'uu diduudhaaf ka'umsi maal jennee waamuu dandeenya? Rakkina maashaa, rakkina ujummoo dhiigaa, rakkina dhiigaa ta'uu danda'a, rakkina hormoonii ta'uu danda'a, rakkina sammuu ta'uu danda'a. Kanneen kunniin walitti dhufuudhaan qaamni saalaa dhiiraa kan kana gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo dhiphatutti hormooniin sammuu keenya irraa gadhiifamu illee akka jeeqamu godha. Baay'ee dhiphinni gama biraatiin stressii infertility yookiin dhala dhabuuf illee nama saaxilu danda'a kallattii kanarraa kan jechuudha. Keessumaa isarratti haati manaa baay'ee gargaarsa gochuu fi ni dandeessi. Asirratti waan guddaa kaafte baay'ee. Haati manaa yaaluu dandeessi. Yaalawwan manatti of yaalu preventionidhaaf illee ofirraa dhorkuudhaaf illee akkasumas immoo salphaatti mana keessatti wanti goonu jira.